Maayifii qabaddaa. Bareedduu magaalaa Toomi. Ati fayyaalummaa kee haasofte. Dhugaan illee akkasii ammallee irratti eenyu irratti ololooftanii fi miti kakaase akkuma taphaatitti kaase waan nama ajabsiisu jechumaaf malee anuun hawwu waan akkasii garuu qorata abbaan fedhee qorachuu danda'a. Sanduuwwan osoo hin ta'in namummaan na beekuu kana uuu jedhee kolfe malee isaan of salphisan jedheetuma fudhadhaani karaa kiyyaan wanta akkaasanii wanni hin barbaachisu garuu ammoo akka Oromootti dhugaa jechuudhaaf martinuu beekee haala hubatee nama ofii ka Oromoo ofiitiif dhaabate. Ani mataa kiyyaaf dubbataa jiru abbaa fedhee yoo ta'e akkasitti qaama tanaan dura ta'ellee jallisaniitu wanna jedhan kun bittinneessa of diiginsa malee of laaffisuu malee of jabeessuu miti qabsoo jabeessuu miti. Kanaaf jedhan karaa kanarraan laala. Kachirraa hafe abbaan fedhe waan fedhe jedhee anummaa kiyya namna jijjiiru hin jiru. Osoo barbaadee jara wajjinillee ka dhaabachuu barbaadu taate suni dhaabbata kiyya jechaadhaan waan dhoofadhullee hin qabu ifatti godha. Kachirraa hafe ammootu ani dhimma mataa kiyyaatii fi kadeemee san osoo kasan godhuu danda'u taate maal godhaa Keeniyaa dhaqaa biyyuma san dhaqee biyya sanitti godha. Waan biyya sanitti godhuu danda'u ture. Haala deemsaallee ka'aan jiru qaba. Biyya kana teessuma qaba. Sitiizina eega kana ta'e irraa ammoo biyya sanarraa wanni na wanda jedhuun turre jechaadha. Garuu ammoo haala dhaabbadheef an achi hin deemu hin dhaqu. Kana hedduutu beeka bakka itti qooda fudhadhu ani amma kana hin jedhu. Qabsoo Oromoo keessatti garuu ifatti qooda fudhadha kan beekama. Warra hin beekneef illee himuu fi miti jechuun kiyya. Garuu isaan bittuma mirga maal laallanne miseensummaan isaanii ka'anii waliin jiraatu. Kan waliin waa hedduu goonu waa irraa hawaasatti taate maalitti taate miseensummaa dhaabbata bilisummaa Oromoo shaniin deemu maal isaaniin jedha hin qaaneffatan maa akka Oromootittuu gad xiqqeessuu dhaabuma isaaniin deemanii sooyyuu oduu fuusaa waliin guuranii yooma argan akka wanni Oromoof maal godha kuni maal godha kuni yoo kijiba wama argite waan jirre wama abbaan abbama san ilaalle yoo miidiyaa qabsoo fi information uummata barsiisuuf agarsiisuuf ittiin fayyadamtutti waan akkanaa oof maal jedha maal akkamitti ilaalama. Ani miseensa dhaaba sanii illee miti dhugaadha akka baarentummaan jedhe sani garuu dhaabni Oromoof dhaabate sanduuwwallee miti kuni akkuma Oromoo martinuu beeku ilaalcha garagaraattu jira. Ilaalchi sun ammoo tokko Oromoo diigoo osoo hin ta'in martinuu ka irra filate ka irra qabsoo kana hin deemsisa jedhetti amanetti qooda fudhata wanni barbaadamus har'a akka yeroon ammaa itti mul'isu Oromoo keessaa ka abbaa galeef abbaa hubateef isaanuu osoo hubatanii inni mataa olii dacha'aa jira. Oromoon san caalaa ka mootu waan guddaa barbaadu dursee waan eenyu dursee mataa walitti qabachuu wal hubachuu danda'utu irra ture. Kana oofuu miti. Kun ammoo hubannoo akkasii ka'uuma osoo hin taane addaan dhiibiinsa kijiba waan nama qaanessu kanumarraa kaasee jedhee ani akka wanni olola wayituuf illee miti isaan itti achiin qaban itti waan rakkatanii kijiba oofan ani garuu takka makaleessaati borullee kanuma maal kiyyaaf dhaabadha eenyuuf iyyuu miti. Akkasan jechuu barbaadeetti ani wanni baay'ee na ajabsiise wayita bakkuma san jira moota argitee bakkuma deemi jiran kana dhugamaan dhagee jiraan gaafii hin qabu. Mataa kiyyaatiif deeme Oromoota wayita waliin dhageenne miseensa isaanii tureetu deebi'ee irratti wal gaafataa ture maal jechuudha kun nama fuudhatti argaa jiru kan jedhanii ka oona jedhamtu ture. Akkasanii jara kenna dhugaa waan nama qaanessu keessa jira jechuu dandeettanii akka akkanatti of laallu kun waan xiqqaadha garuu ammoo keessa isa achi siqanii yoo laalan maali wama irraa haasamu dhabame waan dubbatamu waan hojjetamu dhabame ol garaa itti deemsan dhabame inni guddaan siif dura dhaabatu. Isin diiguu sitti fiiguu isa gargaartee ofii keeka eenyummaa ofiitiif dhaabate fuula keessa garagaltee akka aaru godhuudha. Ani ammoo nama saniin aarullee miti.
no way, no way. Karaa itti hin qabsaa jedhe saniin hin qabsaa danda'a wanni na dhoggus hin jiru. Osoo kagalu taate maaliif qabadhee biyyaan baatitti muka baadhee jiraadha wani akkuma eenyuma kan baradhe san xiqqaatee guddatee dhaqee jara wajjin jara ergamee hin jiraadhu. Baay'ee gaddee wanni haa anaaf osoo mataa kiyyaaf rifata osoo hin ta'in takkallee waan karaa sanyii wanni natti dhageessu hin jiru akka kolfaatitti fudha garuu akka Oromootitti ijaarsi fedheefu anaaf kabajaadha kabajaa Oromooti. Waan ta'eef yoo inni dogoggora gana malee waan hin fakkaanne irratti argu karaa saniin diluma miseensa isaallee ta'uu baadhee kiyyaan beeka itti qaaneffadhallee xiqqoo itti rifadhallee akkasani karaa sanitti fudhan dhugaa jechuudhaaf karaa biraatitti miti. Ammoo qaanii kana keessaa bahanii ka akka fedhettuu ijaarame yoo waan biraa dadhaban wal hubannoo osoo godhanii baay'ee isaan irraa bareeda. Akkasi yoo isaan xiyyeetiin dhaanii lolaa qawweedhaan lolanii uummata Oromoo bilisa baasan ililii martinuu ilil jedha. Kan namni waliin gaafatu karaa ammoo adeemsi kamtu caalaa nama saffisiisan martinuu mataa ofiitti waan yaadee ittiin wanna jedhu. Akkas fakkaatti garuu baay'ee itti gaddaan dhugaa isinitti hima. Karaa akka Oromootitti jecha akka Oromoo hiyyaatitti karaa san hin nagaddisiise. Karaa isaan gurbaa kaan waan isaan isoo isinitti hime osoo achi jiruu akka inni achi jiruyyuu hin beeku garuu ammoo kan dhufe inni karaa san irra bahe karaa keenyaa irra bahe namatu irraa du'e obboleessa isaati natti fakkaata faamilii qaba baqataadha sababuma rakkoo Oromootiin baqate garuu waan biraatii miti ilmaan qaba ilmaan kuni badhetti rakkatan nama dhabanii obboleeyyan isaa wal gargaaranii tokko amma ka maqaan dhabame kana karaa saniin reeffallee awwaaluuf kaan ammoo ilmaan san karaa biyya deebisuu yookiin gargaarsa biraa godhuudhaaf itti birmatan kanaaf deeme dhimmummaan inni eegas yan dhagahu warra nama achi jiru nama hiriyyaa ta'e isaa irraa ka dhagahin namni tokko akkanatti Ugaandaatti sonuu eessatti Ugaandaa karaa san irra bahetti Ugaandaa dhaqe Ugaandaatti Oromoon tokko du'e hin birmanna jedhanii Oromoon haasawaa ture kana keessa Oromoon tokko dhagahe booda irratti Oromoon tokkoon kun akka isa ta'e eegasi ammoo eegasi hubadhe baay'ee nama gaddisiisa isiniin jedha Oromoo. Dhugaa jechuudha akka Oromootitti laala mee dubbii akkana sila diinan nu diigaa jira moo dhufee uf diigna moo maal inni akkasanii kanuma isin jechuu barbaadeeti galatooma ani olola oofuu miti yookaan kanarraa kaatanii Oromummaa keessan ajeefattanii kaan jettanii osoo hin ta'in nama aarsa wanni hidda hin qabnu wanni karaa hin qabnu wanni akka malitti kaawamu waan Oromoo diigu malee waan Oromoo ijaaruu miti. Hadha hawwiin ilma Oromoo ka duubaan har'a guddatee jiru ka'u iyyu wal haa qabannu wal haa hubannu wal bira haa dhaabannuudha malee ati akka isaati ka akkasitti ifa jiru isarratti hin duulla dhugaadha. Ka akkasitti hin jirre garuu achii kaatee ani sanii miti oppoziitii isaati kaanii hojjedhu. Doomdi gurguruu inni ijaaruuf paaworii Gojam daangaa Doonjabii wanni irratti ijaaruudhaaf boondii gurguruu dhiisaati. Boondii sadeen na kennaan. Namni akkanatti hin kenne beeka dhiyeeffatanuu karaa biraatiin deeme biyya waan dhimma kiyya fitadhe. Gasoon akkasanii galatooma dubbitu nama aarsa. Ayyee harka fuuni Oromoo nagaa bultanii nagaan utaal seeraan argamasi naa utaalta hin dhageenyeeyyuu maalee haasa'uuf utaaltame dinne harka baasteetitti aanta natti aanta inde maal ani mukan baadhee ta'a mukukkulan baadhee ta'a inde isaa xiqqoonoo teet qiyaassarkut inde isaatu no egaa mataa namaatiin laballabuufi beeki de martellias kabbirikon dinne ragesse ati hin beettu ooluma baatee yara kana beetta yoo siiti lakki ati santuuf hin jenne bar
yoo si'iitii dhaabi guddaa naganaga'u miidiyaa isaatiini waa adda baafatee dubbataa jechuu keeti. Ay hoffaadha hoffaadha hoffaa keessi gubbaan dhaaba mana argitee guddaa dhaabbata kan keessi isaa onaa kan namni ittiin galu akkas. Yoo akkas ta'uu baate silaa waa qorateetu waa alanfatee mucaa kana beekaa suufaa beeka. Walgahii Oromoo nafuu hiriira Oromoo nafuu an bakka guyyaa lama moo sadiin arge. Dr. Suufaa kana beeka. Gaaffii isaa argitee barreeffateeti sirnaan gaafata nama narrabsuu namaan hin loluu dhageesse sirnaan gaafatee irraa gadi bu'u. Mucaan amma isin maqaa dhooftan kun immoo inni kun Dr. Suufaan jijjiirama. Okay, maaltu dhufu? Jijjiirama. Diina jirri. Lakki diina miti ni mormu. Galuun argitee yoo warri hin beekamne galuu ni danda'a. Ni galuu ni danda'a. Garuu OPDOf hojjeta? No, OPDOf miti. Tigireedhaaf dhaqee hojjechuudhaaf gale soba. Soba rabbi jibba. Kijiba adi. Jaarmiyaa irratti mormuu sirri. Jaarmiyaa kiyyan taane jedhanii mormuu sirri. Dhageesse? Jaarmiyaa keenyaa miti jijjiiramaa jedhanii yoo ibsan bareeda. Duba isaanoo harkaan qabani jaarmiyaa isaaniitii miti jijjiirama gaafatanii dabarsanii. Jaarmiyaa jijjiirama beekaga. Akkasini. Miti moo soba. Yakke biyyattuu ergachuu danda'a jijjiiramni maaltu isin galcha. Biyyattuu ergachuu danda'a. Shaneen mariisisee miti. Inninis karaa hojjetu qaba. Atis karaa hojjettu qabda. Maalitti beektare? Walumaa gala. Yaa maaltu nama galchere? Ilaala. Mucaa amma zuu kana beektaa jettanii isin haasoftan kana obboleessa abbaa Nashaati. Eenyu abbaa Nashaati? Eenyu abbaa Nashaati? Maaltu gala isinitti hima? Obboleessa isaati. Galuun danda'u qaallichinis. Mucaan inni kun immoo argitee mucaa amma du'e kana dirmachuudhaaf deeme jedhan. Utuu addan baafatin akkamitti dabarsitaa yooti wannarra. Utuma addan baafatin miidiyaa irratti baatee miidiyaan dhaabaa tokko akkamumatti waan akkasii dabarsa. Nu mormaa jedhanii anaas yoo dabarfatan gaarii. Jijjiiramaa nu didee jijjiirama ta'ee hojjettan gaarii. Yoo akkasiin dabarfatan. Garuu diina jedhanii Tigireedhaa waan si mormuuf. Waan si wajjin hin dhaabbanneef Tigireedhaaf hojjeta jedhanii Tigireetu ergatee maarree godhee lafa maarree gutee lafa bitee gurguree. Beekaati. Beekaati barre wanni diinaaf hojjetaa jirti nan beekaan. Diinaaf akka hojjetaa jirtu beekaan jara kee. Tu jedha yoo wanni kun bar tokko hin baane rifeensa arraba kiyyarraa buqqisa. Okay, amma namni kun biyya galuu hin danda'u biyya ollaatti yoo dhaqee faamilii argee deebi'e maal si godhu? Maal si godhu?
maal gootaa jala barreessitee jala himta bakka inni jiruuf bakka inni deemu. Ati basaasa Tigireeti. Mee maal sii godhu? Wanni akkasii immoo dubbachuun maaliif barbaachise? Ilaala, isayyuu bara 2015 isayyuu immoo wanni ittiin gadi ba'anii tokkoon namaa ijoollee argitee biyya galtee faa deebitu argitee barbaree fi mixmixaa fudhattee faa deebitu argitee miidiyaa irratti baatee argitee hinuma labsita. Haasaa firimni naman qaanessuus paartiidhuma siyaasaa guddaa kan biyyattii hammatee bulchuudhaaf deemu kan argitee jijjiiramas ce'umsas maarrees Tigirees Amaaras bulchuudhaaf deemu ABO dhumti guddaan kun har'a fokkisee salphatee gad deebi'ee ijoolleen ollaa galtee bira dhokattee faa dubbiftee deebitu. Irraa haasa'uun isinin gaddisiisu. Isiniif gammachuu kun waan gaariidha gamma kun. Namni guddaan gaafa dulloomee gad deebi'u udaallaa akka ta'edha. Akka ijoolleetti deebi'u. Kana salphinni guddaan kan amma maarsii godha. Suufaan galee galuu baatee maarsii godha. Maarsii godhas. Embaasiisa kamiin quunnameeti argitee simatamee gale. Paaspoortii qaba garuu dhokatee Keeniyaa dhaqee bira isaa yoo dubbisee deebi'e maaliif labsitaay? Ani badee yaa Rabbi. Kun baay'ee salphina hamaadha. Baay'ee salphina hamaa. Gad deebi'uu isa macarrashaa du'a gadiiti. Du'a gadii. Okay, baikii qabadhu jira. Ijaara. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Ijoollee dhaabuma bareedaa guddaa gana ga'u keenya sanaasii kan akkas ta'e. Isa moo jarana kanuma biraati. Isuma. Laa illallah. Isumatu salphatee amma kanatti deebi'e. Safuu yaa Rabbi nu baasi. Baay'ee qabadha. Ayyee galatoon milatiyyo harka fuunee naga oltanii akka bultanii ayyee dhibbii manarra keessumaa miti. Anis baay'een dubbachuun barbaanne dhugaatti waa'ee kana dhageen ture waa'ee Dr. Suufaa kana. Hoduudhuma dhabdeetu jarreen kun kana dabarsuun ishii baay'ee kan nama gaddisiisu. Isaanitti immoo kan qaanii guddaatti fidu jechuudha. Mee Keeniyaa keessatti namni dhaqee boondii gurguru eenyutti gurguruu nama kamtu horii qaba Keeniyaa keessatti baqataa kamitti jibbayisu horii qaba Ameerikaa Kanaadaa otoo jedhanillee waan biraati. Keeniyaa irratti boondii eenyutu irraa bita namni waan nyaatu iyyoo hin qabu miti ni jasa. Dhugaas ni jedhani shanee soba ishii ani raadiyoon sanallee dhaggeeffadhu anis dhagayeera Dr. Suufaa akkas jedhanitti natti mallaani abboo dhiisi kanaa dubbii kanaan jedheettanii maayinaan hafuuftuudha jarreeni shan ajjeefnee torba qabna jetti iddisumaan dhiisanii takka dhugaa dubbattee hin beektu yoo lolli baaleetti ka'ee sunfinnee lolla jetti yoo Shaanqillaa Oromoo ajjeesee Hararii lolla jetti raadiyoon kuni sobduudha dhaggeeffatinaan jedhee anis nan baqadhee. Ani kana sin nageenye nama dhaggeetu natti himnaanani ani kolfee dhise yan durattu sinitti miira jarreen kun jaanjaaniiru Oromoo jaanjessuu sallaayi Tigreetii sirumayyuuni kan dhaggeeffatiin dheeraa kuni qaaniidha isaaniifi jechuudha akka organizaashinitti.
abbaan qabu jechuudha. Daawwitii asmaraa taa'ee irra fa'a jechuudha. Inni waan odeeffamu iyyuu dhaga'u. Inni dhaga'u kana maaliif dhagaa? Nama biraatu irratti sirba. Otoo daawwitiin sun dhugaatti achi waan inni gubbaa taa'u fakkaate akkas hin ta'u. Inni dhaga'u jechuudha. Abbaa taktu waan ta'etu warra wayyaaneetu keessa ittiin taphataa jira jechuudha. Kanaaf qaanii guddaadha isiniin jechuudha maataan waan biraa miti. Ani suufaan boondii gurgura Ameerikaa keessatti isaan rakkoo hin qabu. Kun immoo dhugaa fakkaata. Yookaan biyya Ingilizii keessatti dhaqee boondii gurguraa jira jedhanii boondii immoo kan gurguraa jiru warra Tigireeti. Oromoon biyya alaa kan boondii gurguree sammuu natti hin nageenyanii isaan mituun gurgurree. Garuu qaaniidha isiniin jechuudhumaafanii. Kanaafi warra shanee kana hin sobuu wannaa isiniin jennu dhugaa dubbatu jettanii warri jala zarraaf jettanii shaniin akkas kootii shaniin disipliinii qabdi jettan kuni qaanii isaaniiti. Kunoota akkasitti suutuma suutaanii jedha. Halkanii suutuma suutaan bari'aa kan jedhu kuni soba isaanii hafuuffaa isaanii akkatti isaan Oromoo biyya keessattis qabsiisanii tokkoon hin agartuu isaan nutuuf baasaa. Lati yoo al tokko dabarsaa turanii nageenyaatti fakkaata. Naannoo Finfinnee kennaa dabarsan tokko dhagaan ture. Qabaleen akkasii horii amma kana nu kenne. Qabaleen akkasii horii amma kana nu kenne. Naannoo Finfinnee sana odeessaa turan. Maal jechuudha? Naannoo sana dhaqaatii Oromoo warra horii qabu qabaa jechuu isaaniiti. Indaarektii wayyaanetti himaa jiru jechuudha. Namni hin kennineefi garuu ebalu naannoo sana jira horii kan qabu. Naannoo sana jira horii kan qabu. Dhaqaa qabaa ajjeesaa jedhu. Kan biraan bakka isaan nama qabsiisan beektaa nama Oromoo tokko nama poolitikaa keessa hin jiraanne. Maal gargaarsa durii? Harka baasiitti dubbadhu. Harka baasiitti dubbadhu waan kitaabaan beeku. Kitaabaan beeku. Akkatti Oromoo qabsiisan beektamu warra beekaa. Isaan halka jalaanii OLF'if hojjetu inni akkasitti qabsiisanii karchalleetti Oromoo fixanii. Kana gaafa bineensa baanee dubbannaa amma bineensa hin qabnu maal gochuu dandeenya homaan dubbannu. Garuu Oromoon baga kana dhagee asumarrattuu baga Dr. Sufa baga fidde galatoomii. Kun akka fayya gartee. Akka 41 fayyaa 47 warri shanee akkasumatti hafuufaa waliif gaddee maatii wayii finqichi wani inni qoromaan bilisan baatii homaa miti shaniin hafuuftu nama baay'ee qabna nama qabna namni keenya dhumee dhumu nama miliyoonii 50 ol kan qabnu rakkoo miti nuti miliyoonii 10 du'essi bilisa bahuun keenya waan hin oolle garuu kan qaanaanii seenaa qaanii kan galan isaanuma. Kan biraa immoo gaafa onni diimaa nagoo dhokatee galee wayii baasanii warra Amaaraatu baase miti. Dhokatee biyya seenee baqatee biyyaa bahee jedhanii abbaa doolaa wajjin abbaa doolaa bukkee taa'ee achi immoo na baqatee argatanii kan jedhanii akkasii qaaniidhaa kanuma dubbachuuf ani malee waan biraa miti. Akkasii latiyyootti yoo si dhaga'anii jarreen kee kuni warra sobduu kanaa hin sobiinaa jedhin dhugaa amanteen qaban jechuudha jarreen kun. Amanteen qaban namni amantee qabu illee sobu dhugaatti. Yookaan ethics kan jedhan of keessaa hin qabanii warri raadiyoon kana keessa jiru iyyuu yookaan sallaa Tigireet jedhanii dubbatanii maaliif maalma sodaatu kana tokkotti iccituun waa gaariidha. Yookaan akkuma OPDO ta'uun iyyuu salphaadha maali OPDO'n taanii ani OPDO taanii isa argeetu dubbadhu OPDO'n hin sobne OPDO'n nuti hin dandeenyu nuti hojiidhaaf jiraannaa. Yeroo maaltu si galchee dhaabaan keessa jiraadha. Maaltu si galche? Ani iddoo akkan barbaadoon jiraadhee akkan barbaadoon gargaaree waan si galchuu jiru. Ana kottu na gargaarii dhaabni koo kanaa siin hin jennemi. Dhaabama kee keessa jirtuu hin sobiinaa jedhi
timi ani immoo kun warra sobduu kana hin sobiinaa warra sobduudha jarreen kunii. Masa ta'e guddaadha ni tiiree. Mootuun isa ta'e maana hin jaaladhaa ture ni tiiree. Argadheetanii. Halo, halo. Salam alaikum. Jarra rabute mo malta teo. Rabute. Ni fitatte. Fitatte. Irra deebi fita dure akkas taatu. Yoo fitatin irra deebi. Ni buute na fakkaata. Harka ol deebisi. Jiraachuu kee meeqa beeynu harka ol deebisi. Yaa ol deebii fitadhu. Jarri namuma hundaan OPD hojaati. Jarri dhiigaan harka dhiqatee bara. Wanna maraattuudha. Eenyu giriita Oromiyaa hoo barasi waa hedduu jechuun ni turanii bara. Nama jabaa jarri ni sodaatti. Sajara keenyaanumaatu dhageenye moo jaarra. Laatiyo, assalaamu alaikum. Jaarraan ni beeysa. Ayyee. Awoo maali wanni haara inni namuma qoflaan dhumuun ol seene laatiyo maaltu haara eereportii keeniyaa qabannee jee jirri. Eereportii yaa jara keenya diinimaan Oromoo kun akkatti hafuun taa'u. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa waraana shiftaatti jijjiiranii ilmaan Oromootiin kijibaan jachii balleeysee jirri kun. Oromoota nagaraa waliin madeeysanii amma kalee dhageeffachuun ture. 2015 keessa baan keessa naqayan beeyta laatiyo. 2015 guyyaa jalqabaa keessa baan keessa naqayaniiti. Deebanii humaabaa sanan hin barbaadu mallee haqayan yoo fedhan. Wanti hattuudha. Yoo eereportii keeniyaa qabanne jannutuu salphanne beekaa Oromoon hundi walumaanuu salphanne. Maal jaan amma achitti dhiiroo waan kana dambaafanne beektaa ammaan ol seene silaarra deebitanii nu himtanii gaarii ture. Jarri kerminaala gabaabumatti kerminaala hamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n kerminaalaa miti. Guruppiin kerminaalli garteetiin ummata Oromoo kerminaalumma jijjiiruu barbaada. Hojii ummata qabsoo Oromoo tana qabsoo teroristii fakkeessitee Oromoo tana duubatti hambirtee Afrikaa keessatti akka Oromoon xiqqaattu akka addunyaa keessatti Oromoon xiqqaattu godhu malee waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n gootichi Oromoo afaan Oromoo kanatti dhiiga dhangalaasee garteetiin akka Oromoon ittiin dubbattuuf barreessitee medikaala ittiin barattu looyera ittiin taatu injinara ittiin taatu kan godhe gootota Oromooti. Ammoo kana ABO jennee walitti qabuun qabnu guruppii maafiyaadha tun. Maafiyaa eeltiraa tetteessutan. Jara keenya OPDO eeltiraa kanaa isinii dhufuu teessuu fi OPDO amma diinaa wajjin dalagdu kamtura isinii wayya. OPDO'n diinaa wajjin amma dalagaa jirtuutu irra jira. Amma eeltiraan OPDO gootee jara kana mootummaan guyyoo kikirjee wanni takka mootummaa kana mudannaan fiddee kaa'utee isii jechuun akkuma garteetiin gartee abbaa duulaa gammadaa deengadda suudii keessachuu kana dhufee ruunjaa namichi kun. Abbaa duulaa anasittiin dhaga'ee jeeni maastar kiilariin kun gartee maastar kiilariin isinaa soitan kun finfinnee keessa dhumaa jira maaroo mintikishoo isin jettan kana anasittiin dhaga'ee je laalame namoota akkanaa kanaatu daangaa ollaatti baqatee albaatii facaasee hiriyaasa Oromuma yakkuu kalee Piiter tokko haasa'oo isaa dhageeffachuun ture hedduu tola haasa'oon isa sadiyaa obboleessu Amaaranyaa kanaanis hoggaa haasa'u. Sa Oromoon tura lagaa amata dhibbaa ol gabroomse afaan Amaaraatiin yoo haasa'e maali yakki maali? Afaan Amaaraa namni isaanirra jaalatu hin jiru fi hoggonoonni isaanii isaa beeka gaara keessa ta'anii muuvii ilaalallaa muuvii beera Amaaraa kan ka Oromoollee fedhanii bara. Asittuu muuvii Amaaraa malee ilaalan halkan beeytaa nuun dhufaniiti afaan Amaaraa dubbatta shan qabda naan jaan beeytaa. Tokkooti guyyaa tokko dabballee guddaa isaaniiti warra kijiba danda'aru kana
kana guyyaa rabbii kana bakka arabaan kaadhu shan qabdu manaan jaaqee amaana buuse yaaboo gaafaan kana jaraa waliin makee nu barsiise kaleessaas gartee nuti sareen teenya hundi afaan amaaraa qabdi gartee qorraa janiini maaroo janii maqaa afaan amaaraa qabdi sareen hundi isin yoo gartan namni araashiin qotus bal ta'u jechuun afaan amaaraati alagaa waliin makee gabrummaa wajjin nu obaase soo duuba guyyaa kan osoo wajji deemnu tuutuun tala amaaraa takka gaazexeessina keessa argata muufii keessa laalaa bulusan seebat kinaanin Itiyoophiyaan alaabaa Oromoo tana guuree baqiiraa hundarraa luluqqisee kursii jala guuree yaa obboleessa hin Itiyoophiyaan afaan amaaraa malee gurbaan dubbachuu dhiise duuba warra akkanaa kanaa qabsoo Oromoo balleesse gartee warra sabboonaa nama bira kan achi deemee garteetiin albaatii facaasee hiriyaasaa bakatu amma miseensonni adda bilisummaa Oromoo miseensonni ABO'dhaa kan biyya keessa istiin ammallee sabboonota ABO'n jaantuni takka ummata Oromootiin wal hin dhabne guruppii maafiyaa tanaatu ummata Oromootiin wal dhabee miseensonni amma kaas jiruu fi qabiyya jiruus dhugaa dubbatu ummata Oromootiif ni jechuu hidhaaniis garangalchitu waraana bilisummaa Oromootiin akkasuma turan jechuudha jarri kun akkasuma turani amma jarri kun jara maafiyaadha mee warri dhageessan yoo reportii keeniyaa qabanne jariis gaasalfanne nuyi maamee waan irraa dhageessan maal jedhan hijiba dur turanii gandaa fi koodii wajjin himan hoggaa koodii san himan ganda akkanaa keessaa miseensi akkanaa qawwee maaree hankana bilisummaa Oromooti arjoome jaadhaqee hoggaa inni kan jebeena bakka san keessa namootii jajjaboo qabsoo Oromoo tana deebisee buureessuu danda'u waan beekaniif jarattiin diinaa waliin hojjettii nama san akka wayyaaneen laqaa'itu godhuufi saabaa'oon akeektee kennitiif amma achi keessatti wayyaanonni kuni achi keessa eenyu jaba faamilii tamtuutu Oromummaarra jabduudha jechuuni dhaqanii nama san hunda torchar godhanii fixan jechuu lafarraa fixan. Miseensonni keenya kana raddaa duwwaa tokkoo keessa jiru kaleessa maallaqa Itiyoophiyaa kuma sadii arjooman. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kaleessa qilxuun gaara mul'ata raddaa tokkoo keessa maallaqa doolaara 100 nuu kennee jaabara. yaa obboleessoo rabbi sodaadhu qiyaamaan buutee kana albaatii tana facaasanii jarattiin akkasii bakka san hoggaadha kan ummanni nama hundan gatu beekaa nama gatu qaba nama ajjeesu qaba diinni nama hidhuu qaba malee nama hundan ajjeesu jechuudha ammoo haga fedhellee yoo Oromoo tana adireessatti kennee biqisiise qabsoo Oromoo irraa duubatti deebisuu hin danda'an Oromoo wal jibbisiisuu hin danda'an Oromoon qabsoo isaa itti fufaa jechuudha. Warrootiin garteetiin jajjaboon siyaasaa tana gartee dandeettii qaban hedduu lafarraa fixanii ammallee ni qabna gadaamessa Oromoon goggoinee beekaa jedhan. Jaarraa deebitee awwa deebitee ati OPDO bar duruu sii kennanii OPDOdha. Jara keenya Oromuma tanaa yakkuuf ta'a jarri Oromuma tana guutuu yakka keessa naqeeti. Garteetiin addunyuma tanarrattuu jarri salphisuu ta'a yoo ifitti hirmannee ifi dhaqqabne malee. Namni hoggaa nama ajjeesee garteetiin ableen nama gale kaayisisii kanatti Oromoon maraattuudhaan hun jette addunyaan jara firraa dhoorku qabna. Jarri mallee garteetiin qawwee foon horii keenyaan qawwee teenyaan qabeenya Oromootiin lafaa kaanii isin qaqqalanii isin fixuu ta'an lafarraa biyya keessatti. Jara keenya waan wayyaaneen hin dalagin jarri kun isin irra dalaguu ta'a. Baa'oon baanu beekan. Shiftoota guruppii maafiyaa albaatii facaasaa horiituun baan allaattii bararaa udaan gaafa kaanii fi akka dalaganiiti leencuma lataa qofarratti cirkifti guruppiin maafiyaan tun jara keenya akka waan leencoo lataadhaa gaara kana qoftii inni qoftiin seenee innummaan qoftiin qawwee nama qabee nama ajjeesuun maafiyaaleen guruppiin dhoytuun tun namuma tokko qofarratti cirkisanii leencoon nu gurgure leencoon maalee godhanii uummata Oromoo barsiisuu turan jechuudha jarri maafiyaa. Galatoomaa boo maayikii fudhu jaarra irraa buutireef. Baay'ee galatoomaa illee yaaduma kooxilloo fedheeralleeni atuu itti naafufteetta. Kunuuti asuma keessa jiru warra afuuftonni kuni ati OPDOdha ati itti belleffeedu. Akkuma itti kan Oromoo fichisiisaa jiru warra maafiyaa kana maafiyaa Tigree indirect Oromoo keessatti wayyaanetu dhaabbate. Amma isaan hin qulqulleeffannetti immoo gara fuulduraatti deemuun hin danda'amu. Hin qulqulleeffannaa atis jajjabaadhu
akka hojjannee bilisummaa argannu rabbi nu haa godhu barri bara nagaa bara quufaa haa ta'u jarreen kan ammoo rabbi immoo mataa isaanii jaanjessuu silaa jaanjaaniiru dhommoo isaanitti haa fiduu jechuudha wanti biraa homtuu hin jiru. Isaan matu fida akkuma warra EC kana akkuma warra EC kuni biyya fixanii agartanitti akka Sooriyaanii biyya Arabaa keessaa kan soorummaa tokko qabdu ishii duwwaadha. Amma biyyattiin sun 3/4 balleessan jechuudha biyyi sun. Namni miliyoonii 6 baqate jechuudha. Eenyutu baqachiisee eenyu akkasuma terooristii maqinnoo tokko jechuudha. Mootummaa buufna jedhanii sabatu ka'ee achi terooristiin dhufte biyyattiin badee namichis hin buune. Naa akka akkasitti isaan kunis Oromoo yoo bilisa jedhee akkuma ati jette kana nu keessa seenanii Oromoo fixuudhaa fi fiqisaa jiru ammas fixaa jiru. Isaan matu Tigreef hojjetu malee Oppiidoo miti. Oppiidoon isaanuma kun ammayyuu dhageessi raadiyooniin isaanii kan jedhu kuni raadiyooniin isaanii baay'ee kan nama gaddisiistu Dr. Suufaan Nairobii dhaqee boondii gurgura. Eenyutu irraa bitaa? Namni horii hin dhageenya miti. Heebelu dhukkubsatee, heebelu du'ee, horii tokko nu ergaa sumni nu gargaaraa jedhanii tochi namatti mul'isu miti. Namni waan nyaatu biyya sana latii nyaachi keessa turte miti biyya sana keessa waan nyaatu hin qabu namni boondii bituun salphaatti fakkaatee maayikii isaan gallakkisaa arga. Baay'ee naqaan kolfuma afaanii maayikii qabadhee jiru dhugaatti maayikii firii. Halo, dhagayama. Nakataka katabaame waan daba. Ani namoonni gartee shan irraa haasu ittan kana ani amma isin shakkaa dhufaa beeke isin shakkaa dhufeetii jira jechuudha. Yeroo namni waa irraa haasa'uu hin qabne irraa isin bara amma duraa isa turtansa hin fixanne. Hailaatii oo mana kana dhaaboo irra dulchisuu bantee ati namni ka dhaabaa irratti bante mookkan. Shanneen lafarraa haa baddu kiriminaala akka kana haasa'uun bantee mana kana ati admiinaati dhaabe kaa nama hin dulchisin dhaaba irratti nama hin. Hai. Hai kana wal jalaa qabnee amma asirraa tallaan miti. Higao hin bilchaanne mallee saattuudha. Aboo cinaa laalaa bulees waan kalee fi dheengadda ta'an Oromoon kalee kan qabsoo eegalte wayyaaneedhaan wajjin miti PLF wajjin miti kan qabsoo eegalte. Naftanyoota Amaaraatiin wajjin eegaltee jechuudha. Odoo deemtuutu wayyaanee dabartee jechuudha. Wayyaanee wajjin amma waan irraa haasoo dhiiftanii waan biraa irraa haasoo ittan ammaan ta'a. Nurraa bira kutaa waan kana jara keenya yoo haasoo fixattan oduu Amaara fa'aa dhageeffadha achi deema. Qaramtanii adda jaatanii waan isaan haasa'u jiran akkatti garaa nama gubu. Inni hojjete haa hojjetu inni taa'us haa taa'u nurraa dhiisa. Adda bilisummaa Oromoo kalee dhaabni hundi jala jiru. Kaarraan tana waldhabbii waa xiqqoodhaaf mataa dhuunfaa isaaniitii taatu beeynamoo uuma taatee hin beeynu kan namni gargar yaa'e adeebanii aabaa warra nu duulchisuudhaaf hin danda'amu amma booda. Hai. Qabsoo uummata miliyeena dila kanaa asirratti salphisuun sirriidhaa miti. Wanni kun miidiyaadha jara keenya. Maal haasoftan? Hamilee uummata keenyaan cabsina. Waan akkana haasoftan Oromoon ammallee sadarkuma tana jirtii nuun jedhan. Subhaanallah. Duraa dhiisaa. Hai. Nama tokko wanni kun miidiyaadha ka dabarse shaneedhaan ka dabarsee beeku. Dogoggoraan fudhachuun ni danda'a. Fakkeenyaaf wal dhabbiidhaan information agartee nama dogoggorsiisu nama kennuunis ni mala.
Miseensuma dhaabaa keessa ta'e miseensi dhaabaa hundi qaceelaadhaa miti jallaa keessa jira. Rakkina uume hunda waliin gartee walitti ukkuruun kun sirriidhaa miti. Oromootu waa adda baafachuu maali maadhamne maaliif waa adda baafachuu oollee nuti kun. Waa qorachuun tun akkamisa waa faana bu'anii xiinxalanii waan kana gartee kijibaa dhugaa mirkaneeffachuun akkamitti danda'ama. Amma manni wirtuudhaa mana dhaabaatii jedhan. Dooktar Suufaan Oromoodha. Akka Oromoo naannoo Arsii ta'e ni beeku. Qaama jijjiiramaatiis akka ta'e ni beeku. Qaamni jijjiiramaa mana wirtuu keessa dhaqee haasawaan jiru. Ol bahee waa gaafachuu nama danda'uu jechuudha. Dhiiroo cubbuun dilli tuni eessaa kaatee jee nama gaafachuu danda'u tokko jechuudha. Mirga isaa falmachuudhaaf. Qaamni jijjiiramaa qaama adda bilisummaa Oromooti. Hai. Nama tokko karma lafaa ka'anii amma information malee wanni qabatamaan sirriin bakka itti information argatan hin jiru. Wanni kun information qilleensa irraan isaan gahu. Amma jara sanillee dogoggorsiisuun malaa jechuudha. Dogoggorri amma dura uumames waanuma akkanaa tanaa jechuudha beeka jara keenya. Wama xixiqqoo akkanaa tanaatiitu walitti bubu'insa guddoo tokko fida. Wal jalaa qabanii yaada tokko wal jalaa qabanii dhaaba tokko dha'u wal jalaa qabanii sirriidhaa miti kuni. Hai safuun beeynu jira keenya. Hai. Hai. Oromoon suyyuu adda baate walitti deebi'uun hin jiru. Cittee addaa fuudheemti. Akkasii yaaddu. Namoonni tokko tokko akkasii yaadaan se'an beekan. Maaliin si dhiisa? Shanii arrabsuun ammaan tana maal bu'aa nuu qabdime? Irraa haasoitan wanni bu'aan buufnu hin jiru bara. Bara dheeraa jiruu turree miti. Amma saareen lafaa kaafne isaan kanarraa qara'uun nama sirreessuudhaa miti bara. Bu'aatu hin jirre haa bu'aan keessatti argaa hin jiru. Mee maali bu'aan shanii arrabsuu, facaatu, sobduu, kiriminaal waan hin taane hunda asirratti jechuun maali bu'aan isaa qooyime amma? Mee bu'umaa wanni kun fidu maali? Silaa dhaaba jala jiraannee dhaaba jala nama dammaisaa jiraanne akka dabballee tokkotti sirri nuti hawaasni tokko bu'aa haasa'u dhaaba fi akkanatti ni gayaa fiqa. Waraana damee kee jira waraanni as gubba jira waraanni. Diida waraanni as gubbaan jiru bar. Hawaasa bar kun hawaasa qabsoo keessa baqatee ala kana dhufee bar mataa keeyirraa eegalee. Warra lubbuu jaalatu. Warra jiru gaafadhu sana naa miti. Qabsoo dhiiftanii ala baatanii uummata Oromoon jaangeessinaati maal rabbii isin godhe. Amma admiinummaa naa kennimee boo bareentumaa kana na shuumi laatiyoo. Dafii na mari imaamaa natti marimee dafii. Oromootaan lash godha. Nu dhibdanii bar. Dhibabnee bar. Hai. Hojii keenya hojjennee doolaara keessa guuttannee biyya keessaa nama beelaandumaa jiru kalafasaarraa buqqa'aa jiru ka qabeenya isaa saamamaa jiru odoon laallee agarruu amma nuti wahuma jirtu tanaa ija duraa if dhabamsiisuuf deemna. Deengadda jijjiiramaa fi adda bilisummaa Oromootti addabanii waraana meeqaa gane biyya gal. Kasaaraa asii asiin dhufe waraanni dilli sun biyyatti diinatti harka kennate.
Hai. Oromoon tun ajaa'ibaa beekaa jara keenya. Waraana dile hidhannoo akkasii qabu. Dhaabatti galchu diinatti galle beekaa namni waan kuterraa barachuu qabu. Yoo waan kuterraa barachuu hin dandeenye akkami fuula dura sirreessanaree badiirra. Hai. Waraanni diina galle sun nullaalee isinee jechuudha bara. Amma imaamatan akka inni mee mana kana keessaa hin si baasa laatiyoo. Dafii namuudi bareentumaa kana maaliif jennaan ani beeytee bareentuma ammaan tanarra bareentuma Oromoo ni beeytaami. Akkasii abbaa keessanii quxisuu keessan saniiti dafiin akka inni mana kanaan gartee marii gaarii tooppika baasee fi irraa mari'anna namni dillu kun dhaaba tokko irratti yaada dhaaba tokko irratti deemu dhaga'uun sirrii miti jechuudha. Hai siyaasaa keenya uffachuu danda'uu qabna. Jira keenya if keessatti addee hayuma diina irratti xiyyeeffanna diinni barre qawwee takkaan malee xiyyi qawwee jettan. Rasaasa malee wanti faca'aa jirti ilaaltanii gartanii isin walitti dhufuu malee wannummaan garagara deemtaniif maali? Maayikiin hin fidaati fixadheet. Baga fixatti. Ati makaaniin kottu malee amma ture. Adimiin ni jira bar. Adimiin ni jira bar. Waan nama aarsa jira. Dinne ilaal ciniinnatteetuma waan mormin. No in taane siif ta'uu dhiisuu danda'a. Siif ta'uu dhiisuu danda'a. Kun miidiyaa nama tokkooti bar miidiyaa xiqqaadha bar kan namni nuti agi walii galle bananneedha bar. Miidiyaa xiqqaa bar kun. Miidiyaa jaarmiyaan banate irratti mee waan suufaatiif waan zuu 23 jedhee paaltokkee irratti beekamaa. Suufaa jedheeti beekama Abdushakurii Dr. Marree Suufaa jedhamee beekama maal kana hunda saabaa'uudhaaf gabaachisuun maaliif barbaachisa? Kun shan hin tuqu abba hin tuqu bar mana dhaabaa sana keessatti kanaati mormitu sana keessatti miidiyaan Oromoo arraffamaa bar. OMN TV achi tarrafamaa ba'e bara. Dhaababbane hoggana dhaababbane ba'e. Maayikalaawii komitee bane. የኢትዮጵያ የኦሮሞ ማዕከላዊ ኮሚቴ ፖሊት ቢሮ ነመ ሰልጳን ሴን አነ ተራከ ክያቲ ሚቲ ቀበን ቶኮ ጀ የሮ ጀዋር irratti duulli baname dura urkaanii baga argitee salphisanii isan nu dhiisee amaara jala deemaa ture jedhan mana sana keessatti haasa'amaa ture mana dhaabaa keessatti gaashuu lammeessaatiin baname manni sun duraan odaa harka ture soba moo dhugaa okay amma achii deebi'amee ammasi dhageesse manuma sana keessatti yeroo mililik irratti duula bannee amaariffaadhaan haasofnu hoo amaarri mana banattee amaara jarrii jedhaa turan garuu duula hamaa oromoo irraa deebifneet maqaan oromoo aljaziiraa hundarra ba'e. Oromoo people boycott beddellee biiraa jedhanii baasan aljaziiraan illee. Okay, waggaa kana keessa beeku waggaa darbe keessa. Dhageesse? Eengadda
kunoo guyyaa meeqan bulle guyyaa torban bulle guyyaa sadi dura mata duree godhanii mucaa badhoo eenyu jedhan mucaa shawaa tokko kan abbaa qabeenyaati jedhan miidiyaa banate moo maal jedhan yaboo miidiyaa miti aljaziiraa yoo bane maaltu nama dhibe silaa argitee keessaa waa dabarfachuu carraaquu malee. Namuma kanayyuu gadi fuudhanii salphisaa ba'ani abba. Mana wiirtuu mana dhaabaa keessatti. Okay. Deemi abbaan nagaatti jettus qeleeseen. Mana dhaabaa keessatti hoggana dhaabaatiin banan kabajamee hoggana dhaabaa dhufee mana bana jedhanii maqaa itti baasee super admiina ta'ee oonera ta'ee maqaa mana maalini qabsaawaa maarreen maqaa isaati bara isa dhufee bane bara gaashuu bane bara. Mana kana keessatti Oromoon gadi fuudhee sigiffamee arrafamaa ture. Okay, as keessatti amma gaa allatti bo namni maqaa kan kee dha'uun jiruun jedhaatinni ture suufaadhaan. Reediyoo fa'a irratti akkamitti maqaa namaa dabarsitanii nama arrabsuu jedhe. Awa jarree oomee waan akka kan keetii yaadatanii maqaa keetu dha'anii. Ambara akkuma duriin itti qoosa. Yoo saabaa guyyaa 21 isa bara argite 31 isa bara haaraa namni waan gaariidhaan wal simatu kana keessa mucaazuudhaa fi akkaataa inni paaltokkee seenu akkaataa inni maarree ta'u akkaataa inni kun keeniyaa dhaqe boondii gurguruu dhaqa keeniyaa isayyuu dinne waanuma beektu maalirraa naasumnesi ummata kiraa manaa kafalachuu hin dandeenyetu boondii bita keeniyaa taa'ee. Uhuru Kenyaataatti gurgurama moo Raayilaa Odingaatti gurguramee Keeniyaa dhaqee? Mee eenyutti gurgura rabbi sodaadhu? Ummanni nuu ofii yaa rabbi yoom carraa arganneeti asii rakkina kana keessaa baana jedhee halkaniif guyyaayyuu inni dhaabbata. Dhageesse tiraanispoortii ittiin dhaqu dhabee adeemsa sa'aatii 3 halkan walakka lafaa ka'ee miilaan deema. Ani miilaan kanan deemaa ture. Rabbi hin arga. Yeroo argitee tokko argitee mana jala bulee yaabboo nan beela'e jedhe isaaf biddeena biteen ofii miilaan deeme jira. Rabbi hin arga. Dukkanni kun hin arga. Biyya akkasii keessatti boondii maaliif gurgurama rabbi sodaadhu? Jaarmaa isaatiif deemeen sirri. Nana manaanis marqan. Jaarmaa isaa yookaan warra jijjiiramaa ijaaruu deeme yoo jedhan nama nama. Sun mirga. Kanaan ala biyyayyuu galuu hin danda'u namni kuni. Kana yeroo saabaa'oon gadi fuutee haasoftu. Yoo dandeettiitti qabaatte maaliif sirreessin? Isa. Lakkisa. Mana kana sirreessa. Lakkisa baaba. Isa. Lakkisa. Badaa jirtani maal? Maaliif hin banne jarri maal? Hoggana dhaabaatu qoma rukutatee haasaa jira bar waan sodaatu iyyuu hin qabu. Ani immoo maalin sodaadhe abbaa fedhe irraa gadi fuudhee quncisee irraa haasa'u nama yakka hojjetaa jiru Oromootti. Harki diinaa jira dhibbatti liid ka godhaa jiru mootummaa wayaaneeti. Mootummaa wayaanee mana sanas gaggeessaa jira. Yookaan gaashuun bitame yookaan daawwittu bitame sana rabbi hin argaga. Dukkanni kun naaf hin saaqamin yookaan jaraaf hin saaqamin. Harki diinaa jira keessa. Jira eessaa dhufere? Damee hololaa beeksisaati bara.
damee hololaa beeksisaa kan biyyattii Itoophiyaa jedhiga. Bakka bu'aan kan dhaabaa, kan ABO, kan Oromiyaa walii galaa jedhi, mee Itoophiyaa jedhi, eesta Afrikaayyuu yoo jette. Oromoo bara, Oromoo eessaa eessatti ejju nama bakka bu'ee bara, liid godhuudha. Nama kudha tokko bara, jara keessa, warri mana kana bara. Ministeera bara, nama salphaa miti bara. Maayikalaawii komiteedha bara. Waan amma ati asii dhiisi lateeoo dhiisi jettu kanaa miti bara. Warri duula kana barsiise bara maayikalaawii komitee bara warra salphaa miti bara. Jara keessaa namni bitamee jira. Anam jira gaa namni bitame. Dhiisi hinnisu. Jira namni bitame. Bar warra eenyu abbaan ashaati bar mucaan amma zuun jedhan kunis warra gurguramu miti boo jarri kun. Faamiliin jaraa eessaa eessatti jabe. Faamiliin jaraa eessaa eessatti jabar. Laa ilaaha illallah. Inni dheengadda paarlamaa Ameerikaa dorgomellee faamilii bar. Dinne ati kana beektaa? Beektaa ati kana? Ati kana beektaa? Ardaan tokkoyyuu arsiin walakkaanuu faamiluma jiraati. Walakkaan haguma ga'uunu. Kana utuu waan tokko hin beekne calluma jettee argitee ijoollee taraarraa fuutee saabaa'otti akkamitti gadhiifta miidiyaa addunyaa irratti. Faamilii dhumtinuu maal siin jedha? Faamilumti isaayyuu maal siin jedha? Dhabde moo namne faamiluma kanayyuu? Dhabde moo namne? Dugda sitti gale moo hin galle? Faamilummaan kunuu si tuffate moo hin tuffanne? Atummaan qabbanaa'i amajji. Ati qabbanaa'i. Inshaallah. Qabbanaa'i na baarsamee. Qabbanaa'i jechuun du'iidha, goggiidha bee. Galii duniyaarra qabbanaa'i jechuun akkas. Atummaan qabbanaa'i. Kanaaf walumaa gala dinne waan tokko waan namni kaase irratti itti qorannaa namatti bargaafannaa jaarsummaatti goonaa wanni kun irra deebi'ee utuu argite nama fayyifta ta'e akkas. Isa hin dubbatina. Lakki adimirra godhi maqaa kana kaaniin bahen deebi'a. Lakki bahen deebi'u maqaa kanaan adimirra godhi ammu hin hasaabu. Akka jechuurra dinne nama itti goonee qorachiifnaa jetteet yoo araaraa akkas ta'ee qoratameet saabaa'oon ofuma irratti akka labsitu yookaan nama waan kana hojjete irratti akka labsa baaftu gaafannaa jedhaan ni gaafachu. Saabaa'oon bar ispaayinaal koordii citee bar. Spinal cord cite bar ma sammuunii fi spinal cordiin wal quban qabani. Spinal cord tajaajila paralyze ta'eera jechuu asii gad. Sammuun ajajaan jiru jechuu saabaa'oon akkas. Yaa akkuma looniitii fi ijoollee xixiqqooti. Fincaantu na dhufe ofirratti fincaa'e akkuma ijoolleen ofirratti fincooftu akkas. Spinal cordiin cinnaan akkasi bee. Ajaja dabarsuu dadhaba sammuutti. Sanaaf akka looniitti deebi'a. Akkas ta'ee jira jechuudha dhaabni kun. Waalaikum assalaam. Yaa akkas ta'ee jira. Yoo waliin kontoroolle gaa akkas jechuudha. Spinal cordichite. Yaa kanaaf nama utuu hin hubatin
argitee fuutee Amaaratti galchitee fuutee Eertiraatti galchitee fuutee Tigireetti galchita. Maayikii qabaddaa. Ani ijoollee kana beekaa bara. Faamilii jara kanaa beekaa bara. Hunda isaanii qabsoonis keessa socho'ee beekaa bara. Gootummaa isaanis beeka. Yoo wanni akkasii dabra ta'e namni saal surdii godhu hin jiru. Calluma jedhamee gadhiifama. Calluma jedhamee. Maayikii qabaddaa. Isa siyaasa ati shanee maqaadhaa uu siyaasa. Eengadda nagaadhaa lakki amma ayyaana kana walirratti dulluu waliin jenna. Janawaarii immoo maga jala bultii gannaa haaraan isin ga'e jedha. Dookter Suufaa fi wannaa iskaayippii maqaan paal tokkee isaa akkasii maqaan maarree baga ittiin si ga'e immoo jedhu bara. Warra bismillaahi jedhaa warra basmaam jedhaa astoofirillaa jedha. Warra foon nyaataa bisaan foon yaaraama jedha. Maali wanni akkasii haasaan akkasiin dalagaa? Maali kun? Ofirraa dhowwaa jedhatti kun baalagee taateetti ofirraa dhowwaa. Qabaddaa maayikii afuufa ofirraa. Ammoo damma koo waan ajaa'ibaati bara. Tokko tokkoon ijoollee argitee asii jijjiirtu tokko ijoollumaan beeku tokkoti. Saabaa'oon gaafa jala bultii bara haaraa baga ittiin isin ga'e namni walin loli namni walin arrabsin jedha. Dookter Suufaa jedhama baal tokkee irratti maqaan baal tokkee isaati. Abdu Shakur jedhama Jarmanii jiraata boondii gurguruuf Keeniyaa dhaqee. Namni Keeniyaadha nama qabdan argitanii. Zuudi damii sadii jedhama abaluuti obboleessa abbaan ashaa eenyu abbaan ashaa. Ugaandaa dhaqee iyyumni. Qaasima abbaan ashaa. Maali gaama waan akkasii irratti haasofti argitee hooggana dhaabaati jettee walitti namni ta'e. Calluma jettee tuu farsoo dhugdee gaarii. Maayikii qabadha. Ish. Halo. Salaam alaikum. Jira na Maayikii nin jira. Tole galatooma ulfaadha. Warri na dhageessan. Osoo dhageessanii diddanillee qilee dhaqa. Oromummaan hin boona. Qabsoon Oromoo fi hinxalii baatiin jaa. Diinni Oromoodhaa biyyee haa uffatu. Kan Oromoo adda facaasu garaasaa summii haa dhugu. Biyyeen isaa nyaattu jennaan. Oromoon jaalala guddaa walii qabdi. Diinaaf jibba qabdi. Kanumaafuu ummanni Oromoodhaa tokkollee nu ABO tuqaa isii hin danda'u. Wayi carraa keenya yaaboo gaafa biyya turre hoggaa nuti karaa kan akkatti ciqunne garteetiin liqaban biroonni manarra bani har'a ganda kana jiramoo ganda kam jiraa biraa nu gaafachuu turan amma namni ol ba'eeti asitti garteeti us namaan jaa kunoo namni waan Oromootu hin beeyi yaabbolee isoo rakkoon nu qabatte. Amma namni ABO arrabsu jiru mana kana keessa. Namni hoggaa aangoo barbaade mana kanarra kireeditiin barbaadinaaf akka biraa dhaqaa kireeditii fudhadha. Oromoodhaaf namni Oromoodhaaf dhimmu ummata Oromootiin akkanatti ummata Oromootiin dhawwaaquu beeka. Wanni irraa haasawaa turre garee maafiyaa ummata Oromoo lafarraa balleessaa turte kan mallee Oromoo lafarraa balleessitu jechuun. Wanni irraa dubbachaa turre kana. ABO namni jibbu hin jiru. Oromoo ta'ee namni ABO jibbu hin jiru. ABO'n kallacha uummata Oromooti.
so akkanuma lafaa ka'ee namni nama reebuun nama akkeeysuun awoo dhiiraa nu sodaachuu ture baramma wal beeyna abboleeysoo gaddaa hinurra abboleeysoo ginne wal beeyna hedduu wal beeyna nuun akkeeysin namni ajaa'ibaa bal akkasiiti aabaa irraa haasa'uun ture dubbii dhageeffadhaa dura waan namni haasa'uu ture miidiyaa saabaa ootu nama Oromoo ilma Oromoo jijjiirama ta'uus odeetti ta'uus abbaa fedhe ta'uus namni dhaaba Oromoo tokko dhaabuma Oromoo fedhe ta'eetuma lafa diinni itti dhiyaatu keessatti maqaa namaa kabaaltookii keessaabii hundaan daayirekshiina kennanii fi nama Oromoo akka inni alaaqamu godhuun namni bombii gurguruu dhiisi namni keenyachitti barwannaa bitachuu dadhabee bartimaantiin gartee shilingii takka takkaa kanaa bitachuu dadhabeeti jiruun ammaattee jiruun biyya alaa tunillee akka duraaniitii miti namnichi jirumma jiraachuu hin danda'u. Yaala itanii keessa jiraa jechuun uummannichi jiru osoo qawwee bitachuu danda'e osoo bombii bitachuu danda'e maal achii godha yaaqii. So hedduu akkatti namni gartee osoo waan takka nu banne filiigina yaaqii. Aabaa namti kun jiru waan san irraa dubbachaa turre uuma san irraa dubbachu. So manni kuni mana Oromoon hundi keessa dhuftee keessa mari'attu. Mana dhaabaa kagamasii kan keessatti parsanaalii attaak godhanii nama arrabsanii nama Oromoo arrabsanii miti. Amma kalee Piiter haasa'uu ture aadiyoon darban namantu gurbaan sun qaceela haasa'u dubbiillee jalaa waliin dhooyi. Aadiyoon kaarsan bakkitti nama arrabsan bakkitti us namaan jam mana wirtuu mana maatii haasan. Ammoo asirratti anamma wanni maakii qabaddeef waan biraatii miti jara keenya. Tana reefuun irraa dubbadee ture. Abaa'oo namni arrabsu hin jiru. Abaa'oon gartee uummata Oromoo maraa jaalataa jechuu fedheeti. Saniifiin ol bahee soo kanaafu allaatii odaamsa tokko hin qabu. Baaltooki kanarraa ekspiriyeensii harkanne namoonni maafiyaa sanii wal beeku dhufaniiti yaada namaa kana waliin dhawanii nama walitti diranii ruumii hawaasni keessa mari'atu meeqa diiganii turan. Ammoo antanumaan siidhaama. Waan kanarratti ummata waliin hin dhayin namni garteetiin waliin nama dha'uuf hin tattaatin hanqa dandeeysanitti firraa eegaa nama akkasii. Nama waliin nama dha'ee yaada namaa kana biraa maysee hawaasa walit buusee ruumii hawaasni keessa mari'atu facaasee ruumii namni keessatti hiqqeeyfamu kan namni keessatti arrabsamu keessa nama lulleeysuu barbaadu jechuudha. Bakka Oromoon itti kabajaa hin qabne bakka intalti Oromoo itti kabajaa hin qabne bakka ilmi Oromoo tokkollee itti kabajaa hin qabne itti lulleeysee nama geessuu barbaada. Bakka hogganni olaanaan kutaa USA jaamu ol bahee ruumii irra nama arrabsu akka ijoolleetti aangoo guddaa qabu akka ijoolleetti xiqqoo nama arrabsu. Ruumii akkasiisan osoo machi dhageen dubbatu beek nama arrabsinaan juun. Akkasii ajaa'ibaa beekaa jira keenya dubbi ajaa'ibaati akkasii galatoomaa maayikii fudhadhaa. Aye, namatti hin beekamu akkam. Aye, akkasii dubbiini warri opeediyoo waan jedhan suni marga diwaaniin dubbataniime maa dhiisaa jedhume hin qaanaani gurmaan sun hin qaana'u eenyuun bareentummaan sun hin baqate immoo hin baqatu isaan akkasuma lakkillee jira. Keeniyaa keessatti boondii bituu Keeniyaan turre dhugaatti boondiin Oromoo kamtu boondiidhaan boondii gurgurachuudha kennaadhaan qinqaanaan ifuma isaaniitiif garuu baranne jedhu kanaafuu qara'u innuma ishii hin yaadanii namni maal nuun jedhaa nutti kolfaa hin jedhanii boondii gurgurachuu Keeniyaadha kennanii dabarsan kuni gaafa biyya bulchanoo maalaa jedhan egaa waggaa tokkotti persentii 50 guddate biyyi ikonomiin keenya jedhanii odeessu jechuudha.
Abbootii isin manxaayitoo gubatee rakkoo keenya miti haa gubatu. Garuu waa'ee Oromoo kana irratti haa dubbannu. Dhiisaa sana otoo dhiisnee qulqulluudhaan otoo walii ibsine baay'ee gaariidha. Jarreen akkasitti soban kana guyyaa salaata waaree salaata biratti jechuun waaree jechuudha. Gara amantiitti hin fudhatiin latiyyoo. Guyyaa waaree kana keessa inni akkasitti sobanii akkamitti namni isaa wajjin deemaa sobni isaanii immoo inni jala sobani maal fakkaataadha nama agarsiisa kuni. Oromoo dhaabbanne jedhu guyyaa saafaan immoo akkasitti innaa soban miidiyaa isaaniiti. Miidiyaan kun kan eenyutu jedhanii kan Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa kan dhaga'u jechuudha. Yookaan immoo namni achi kontiroolii hin qabu jechuudha. Miidiyaa infoormeeshinii dipaartimentiin qaban natti fakkaata. Dipaartimentii sana kan ajaju warra eenyuun namicha Tigree sana. Waan adii keessatti. Harka baasiitii dubbadhu kaan yoo na olola ofii olola sobaa yoo akkasiin sobdee kana sobaa naan jedhama baay'eetii gallo harka baasiitii kana olola soba akkasii dubbattee jedhi. Soba yoo dubbattee soba akkasii dubbattee jedhiti akkasuma katabiin kun hattuudha warra gantuuta akkasitti kataba. Namni malee akkasitti namni cal jedhee hin dandeessu. Asii maal irratti olola miti kan inni odeessinu amma jaanjooftuudha. Jarreen kuni miidiyaa irratti akkasitti sobaa turte shan ajjeefne lama qabne jettee raadiyoon suni namni raadiyoon isa dhaga'uyyuu nama mataa hin qabne. Raadiyoonii kana maalumaaf dhageessu hin jedhame sunuma isaayyuu raadiyoonii kana dhiisaa isinitti haafuu. Natiyyoon dhaga'e hin dhaggeeffadhu raadiyoon sana hin dhaggeeffadhu. Yeroo akkasumatti warri kan dhaga'u immoo jira kun akkasitti soba isaanii otoo dhagaan iyyummaa gaariidha. Baay'ee raadiyoonii sobduu kana itti qaanaanii warri dabarsisuuni otoo maqaa isaanii nuumanii gaariidha namichi jechirraa qaroo suni infoormeeshinii gara isaan argatanii. Eenyutu akkasitti dabarsee Dr. Suufaan boondii Keenyaa keessatti gurgura Oromoo irratti. Wayi. Qaanii guddaadha kun dhugaatti ni. Qaanii guddaadha. Maal jedhama iddoo bakka isaan jiru sun kaakumaa kan jedhan sana miti. Kaakuma dhaqeetu nama yuunatti warri rifiujiidhaaf daakuu facaasan san daakuudhaan bitatu akkami. Daakuu marqaa marqatanii ittiin jiraatan sana. Bareedduma maakii maayettaa maakiin lama taa'an ture kanaaf hin qabatanii dhugaatti kolfuun natti toleeti dhugaatti kaakumaa sana keessaa gartee midhaan isa namatti kennan sana daakuu boqqolloo sana isaan bitatu namni sila horii iyyuu argu shilingii sana iyyuu argataa namni shilingii tokko namni beeku biyyaattuu hin argatu namni. Eessaa fidu shilingiin biyya keenya keessa midhaadha. Galla harka baase. Shanii kan itti kolfan malee dhugaatti waanuma kiritaazii gochuu waan danda'amu. Itti kolfuudha malee waanuma kuni jedhamee kiritaazii poolitikaa paartiin tokkollee irratti haasuu hin danda'ama. Kana balleessee kana tolchee jedhameetu irratti haasa'ama malee
kan maal irraa sokkala harka baasanii illee naan isaanii asii ati otteedoo ati tigiriidha ofuma isaaniiti tigirii ta'anii. Kaakuma irratti gurgurachuu dhageedhan Dr. Suufaa. Dr. Suufaati boondii kaakuma irratti gurgurachuu dhaqee. Aiki qabadhaati kolfan ajjeese dhugaatti. Waan ajaa'ibaa. Jara keenya waanuma ajaa'ibaa ta'e bara amma shanee irraa obbuu haasoftan ammaas akka jijjiirama lafaa fuunuu feetanii mire nusan isinii wajjin hin taphannu tapha akkasii amma booda beeytee akka waan akkasii dubbannu barbaaddanii. Hai waan ajaa'ibaati laati adeero manni kun dabballeen ODF mudhaaba tokkollee irraa hin dubbannu jetti maali rakkoon dilli tun hai nurraadhaa bibbolee isa kwa diinarraa mari'annu jara keenya way deemma fakkeenyaaf Oromoon tun eega dhala tokko taate eega wanni isii barbaaddu takka taate yoo walit dhuftee irraa haasoyne akkaataa isaan itti walit dhufan farra yoo hadhiyoo tana sumarraa waan dhageenye laatiyoo ammaan tana mootummaan Ameerikaatii fi tan Noorweey jara gartee mormitoota Itoophiyaa hunda waamtee jidduu taa'uu deemtii oduu sumarraa dhageenyee miti. Oromoon waan sanfaaf akkamittiif qopheessaa faa jennee haasawuu irraa dhiifne shane jechaa oolummaan haasoftuu jaanjoftuu jaanjawaanuusi hawaa takka harkaan qabne kanuma asirraa qofu akkana kaan juufeetaa mire hoggana qabsoo bilisummaa Oromoo hogganu hunda walit qabdanii hogguu maqaa nama tokkootiin tureessita nama fakkeenyaaf mana wirtuu san keessa akka miseensa gartee maadheedhaatti warra jiru martii isaanii kan dubbatu miidiyaa irraayis tokko Gada Araaraatii miti isaa fuulee shane galchinaa jechuudha. Shaneen akkasitti haasa'uu hin jenneen akkaataa gartee bifa haalli Oromoo kun walitti dhiyaatuun uummata Oromoo kana jidduu dubbadhu waan jettee barsiiftee nan fakkaata. Amma dabballee mitii inni akkuma kiyya miseensa waraanaa kan gartee baqatee qawwee darbee gale biyya faranjii tana dhufee jechuudha. Hawaasa naa wajjii fi naa fi inni atiis laatiyoo atiis hawaasa ijaaraan hawaasa suufaanis amma hawaasa jechuudha. Nu qabsoo ka biyya keessaa godhu beenaa jechuudha. Yoo gama qabsoo deebine dhaaba kamtu hojjetaa jira. Wanni tokko irraa haasaa ooltaniif maal? Hai. Yeroo namni walitti dhiyaatee waa'ee ifiirraa haasa'u tanatti yeroo alagaan nurra qophaa'aa jirtu tanatti isin tooppiika tokko baasuu dadhabdee laatiyoo dhugumatti wauma nama takkaarraa haasoita. Hai. ODF dhaaba tokkollee irra duulaan jenna. Kana ifumaaf lafaa fuutanii dhukkee haasaa jirtanii jechuudha. Ani ODF nama deeggaru. Hin qeebalu immoo naan jaanillee duraan dhaabbadhaa jechuudha. Atiis akkasuma dura dhaabbachuu qabdaa jechuudha. Waan ta'e hunda fuutaniituma dhaaba kana rigu maali bu'aan isaa? Wanni amma dura dogoggoraan dalagame dogoggora. Hai dogoggoraan namni du'e hin jiru. Suufaan nama jiruu bara. Dogoggoraan namni rashaname hin jiru.
كأما الراجينا واجرا ميقاتم الجرابيها سيرة دبلسمة ورمو خيستي نمني انتلت ألا تكتي ديهاتي مالي مرتيني سرقو warraaqaddu qabnaa jechuu haga ammaa warni dubbatamaa jiru waan gaarii miti waan nuuf tahuu miti laatiyoo yoo ODF si qabuu dedde ani ODF tti bilbilaa jechuu amma si haa qabatanii maaliif jennaan nama walirra duulchisuudhaaf hin jaalina namoota gartee waan akkanaa haasa'us nurraa dhaaba waa'ee qabsoo Oromoo keessan beeytuu faanaan jee maanta nama dhiiltuun anis miseensa waraanaan ture akka isaa eenyu amma qabsoo keessa jira eenyu qabsoo dhukaasaa jira qawwee san harkaa qaba amma inni mee amma qawwee san harkaa qabdaa giltuu minisootta jirtaatiisi anis kanaadaan jira amma harkaa qabna wanni asirra dhaadannu takka hin jirtuu beeke amma hawaasa taanee jirraa jechuu naaf atis akka hawaasaa dubbachuu qaba. Badii kuttirraa barannee ta fuula duraa irratti wal sirreessuudha malee dhaaba tokko arrabsuun sirriidhaa miti. Maali wanni shanee qofa dubbachaa oolaniif dhaabni biraa hoo maali hojjechaa hin jiru? Isaanii waa hojjetu jira moo hundinuu rafuma jira? Birdilibsii gurguddoo bitatanii amma faayinuu qabbanti seente. Birdilibsii lama sadi uffataniiti borofa keessa rafaa jiraniimi. Hundinuu hirriba jiraa bara. Yoo hojjetan gaatanuma boote nuti hawaasni akka hojjetanitti irraa haasa'uu danda'uu qabna. Wanni kun nun baasu. Wanni akkanaa nun baaftu. Rafaa ooluun nun baaftu. Alagaan nurra wal jaalaa jirti. Isinoo maal dalagaa jirtan jennee gaafii guyyuutti kaleessaa ooluu danda'uu qabnaa jechuudha. Amma namni murtiidhaaf dhiyeessan tokkollee nu as gubbaan jiruu jechuudha. Amma kan dhageen dhageessisu amma fakkeenyaaf laatiyoorra amma suufaadhaatiitu irra sabboonaadha. Amma haasawuma kana keessattuu kan hin madaale maaliifii naan jette jaa. Wanni niin jee sagaluma saabaa oosanuu hordofeeti waan deemu dhagahee jechuudha. Ati hin dhageenyeewu laal suufaafin amma irra kireediita kannaa jechuudha laatiyoorra. Yaa laatiyoo. Ati sagaluma sanuu hin dhageeffanne bara. Niitiuma Oromoo kana maatu uffattan. Isa qabnuu kanaa bara. Mee jilchaa kanaafis takka carraa kanne naa haafirraa baasu yaa bobbooqee. Waa'ee tokkummaarraa haasofnu jara keenya namni mataa wal falaxe hin jiru namni ooyiruu walirraa saame hin jiru namni diina warra chane hin jiru namni wasana walii qotaa hin jiru waa'ee tokkummaarraa haasa'uu danda'u qaba. Diinummaan nu jidduu hin jirtu wanni barbaannu takka galmi keenya tokko. Irra deddeebinee beektee deddeebii keessa nu dhaga'uun malaa jechuudha. Waa'ee tokkummaa tana kaafnee haasa'uu qabnaa jechuudha. Waa'ee tokkummaa tana. Inni jijjiirama ta'ee achi bahee akkasitti hafuun deemu. As deebi'uun isaan oolamu. Hin jiru karaan tokkollee nuu dallayni cufa. Oromoo yoo walitti dachaatee waan fi barbaaddatte malee bifa kanaan wooma takkatti hin baatuu beeka. Jilchaatiitu maayikii laatiyootti aanaa laatiyooti admiinaa jilchaanaa maayikii fudhatuuti irraa dhaabbadhu maayikii qabadhaa. Halo, jira. Halo, jira.
Yoon jiraadde tokko tokko natti agarsiisa dhiifama achi. Galatooma. Aawoo takkaan dubbanne maayikii irratti laachoo akkam jirtan namni hundinuu baga rabbiin waggaa haariyaan isin ga'een jaa. Yeroo dheeraa hin dubbanne I hope you namuutu dhiifama naa godhaa yoon dubbii aniin dogongoree akka malee itti dubbadde waan ta'es dhiifama isin gaafachaatiin jalqaba. Waan ganama kana reediyoo irra dhageessanii irrattiin waa jechuu barbaade dhaababa tokkollee balaaleeffachuu fi dhaaba maal godhuu fi kanaaf osoo hin ta'in just akkuma nam tokkootti oduu dhageenya sanii fi akka tasaa ta'e namtichummaan oduu irra dhageenya san as keessa jiraachuu santu xiqqoo yaaddoo natti ta'eetiin waan kanarratti waan takka jechuu barbaade. Akkana fakkaatutti sagaleen bilisummaa Oromoodha kan adda bilisummaa Oromooti yeroo dheertuu akkaanan itti beekuttis. Haa ta'uuti dhaabni protective godhuu danda'a waan alaa itti dhufu irraa akka sabaatii fi akka nam tokkootti eenyutu saba kana protect godha yoo ka jennu taate kana bakka kana dhaabbannee if laaluudha qabna akka sabaatti akka nam tokkoottis. Ololli dhaabarraa yooniifisitti takkaa'uu miidiyaarraa yooniif asirratti bobba'u ta'e namni kun civil society amma biyya faranjii keessa yoo ka jiraattan ta'e poolisni yoonii fi akka malee nama cafaqu mootummaan yoonii fi sirroo